Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu jecha. Asumaan baga ittiin isin gahee isin jedha iidaalaaf arafa. Hingeen garuuyyuu gahuu fi guyyaa lama sadi waan nuufeef jecha. Kanumaaf isin jedhee viidiyoon kuni viidiyoo guyyaa sadi duraati jechuudha. Zulaan maal hojjetaa jirti warroonni jettan qophii iidaatiif jechuudha. Kenneetoo kookisii qophii garaagaraa hojjetaa jira jechuudha. Akkasuma kuni paartii tokko jedhee isin eegala. Paartii kaawwanillee akkanumatti takka lama jedha itti isin fufa isin jedha warroonni wantoota akkasiisan barbaadan jechuudha. Asumaan subscribe like gochuu hin irraanfatinaa isin jedha akkaan itti isin fufu warroonni barbaadanii as biratti garbuu akaayaa jira jechuudha. Garbuu baay'ee kenneetoo baay'ee fedhu jechuudha. Maaliif jennaaniin adada bahoo baay'ate nama jalaa adada oolee buluun tabalaanshaa'uu mala waan ta'eef yoo barbaannillee yeroo biraa itti akaachuun wayyaa asuma wanta nagaha jedhee hanga nagaha jedhee yaadu jechaadha. Osoo hin baay'isinii akaayataa jira jechuudha. As biratti distii baaldii qopheeffadheera akkuma isin argitan kana ammasitti ammoo eelee tokko guutee akaayataa jira. Yeroo ramadaanaa sanin beeytanii iida ramadaana darbee kana akaayiin qabu ture albiidhaan akaadhe qoraan agatti tanaa birrii dhibba jechuudha. Nu biratti firee meeqaa firee afurii kana jechuudha. Birrii dhibbaan bitee jechuudha. Akkanaa kana sadi biteera jechuudha. Waxiifillee asumaan ammoo waxiifillee akkachuma waan akkana gahutti jechuudha. Birrii dhibbaa sadi hin bitee jechuudha. As biratti mana faniicharaallee waan qabnuuf jecha immideeffillee sirri boba jechuudha. Immideeffillee fayyadamaa jira jechuudha. Qoraan jiidhaa waan ta'eef immideeffi jala jalaan kaaya akkasi fayyadamaa jira jechuudha. Sagaleetti isin waraabaa jira waan ibraa jiraachuu mala kun kamanaati miti jechuudha. As biratti kenneetoo akkuma isin argitan kanatti akaayaa jira jechuudha. Maashaallaadha. Ibiddi baay'een ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan midijaan hin jiru waan ta'eef nama gubaa akkasumattuyyuu osoo akaayii ta'uu baate akaayuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef maashaallaa haala kanaanii hojjetaa jira jechuudha. Akaayaa jira jechuudha. Kenneetoo akka gaafa duraa wal keessa jalaan taane kenneetoo ajaa'iba bareedaa akaadhe. Sababni kenneetoo akkana bareeda kan akaadhee fi eelelleen bal'aadha. Isa biraa ammoo eelelleen bal'aadha akkasuma immoo akaayii waan fayyadamaa jiruuf maashaallaadha argitanii qorsoo bareedaa naa ta'eera jechuudha. Haala kanaan gubatee wal qixxaayee jira. Guutuun isaa gurraacha hin godhu argitanii diimaan tokko magaalli keessa yoo hafu haala kanaan akaayee jechuudha. Eelee lama akaayee jira akkuma isin argitan kanatti distii qara bishaan itti naqee qopheeffadhee jira. Kinootii haala kanaan distii ibiddarra kaa'eera jechuudha. Baay'ee faffacaase yaa'u maal godharree akkanuma baratanii akkasitti maashaallah kenneettoon waan isin garramu kenneettoo ajaa'iba kenneettoo bareeda naa baha jechuudha. Ani ufiin beeku ufiinaa jedhu malee hedduu bareedee naa baha jechuudha. Akkuma isin argitan kana akka ol danfee irraan hin jiinnee fi akkana irraa siisee biraa deema jechuudha. Yoo deemillee akkuma isin argitan kana kennu haala kanaan takkaattakee jira. Kookaa fakkaata jechuudha kenneettoon. Maaliif sababni inni akkana ta'ee fi magaala keessa hambisee osoo guutuun isaa wal qixxaayeen gurraachatiin yoo tokko magaalli keessa hafe yeroo san irraa hara jechuudha. Sababa saniif akkana bareedee akaayama. Dhiifama isin jedha sagaleen makiinaa sagaleen baajaajii waan jiruufi baay'ee biizii waan ta'eef osoo gaddeemaa jiru isiniif sagalee irra guutaa jira kararra dhaabadhee isinii guutaa jira. Haala kanaan takkaattakee akka kookaa fakkaata argitanii hedduu bareeda jechuudha. Kookama fakkaataayyuu asirratti isinuyyuu argartanii akkana isinii bareeda. Yoo gurraacha heddummeessitanii gurraacha gootanii magaalaa yoo keessa hambiftan haala kanaan xumuradhee jira. As biratti bariisaadha jechuudha. Takka bulee bariisaa isaa san kanneen itti naqa jechuudha. Gaafa san ammoo kookaa wanni reenjii kookaa itti naqadha jechuudha gaafa san. Bariisaa san ammoo erga qorree booda maal itti naqadha? Burtukaana, loomii, qarafaa, daa'ima itti naqa jechuudha. Wanta baay'eellee nu barbaachisu maaliif jennaaniin reenjii kookaa san sababni itti naqnuuf sukkaarri baay'ee akka sukkaara baay'ee akka nu gaafannee fi ho'a sanitti yoo naqne ammoo yoo amirraa baafne san yoo naqne akka wayii ol harkisaa wayii ta'a nu jalaa tabalaansha'a galgala san oranjii bichaatti naqna erga bulee qorree booda yookiin erga oolee qorree booda kanneen itti naqna jechuudha. Loomii takka burtukaanaan lama qimamii qarafaatiin sadii daa'imaan afur waa arfan kana qofa itti naqna jechuudha. Kana caalaa qimamiin kana caalaa abbaan fedhee qimamii kana caalaa ittiin dabalu. Maaliif kenneettoo irra ka barbaachisu kanneen qofa jechuudha. Kotoota biraa itti guuruun homaa hin barbaachisu. Waa haganaa kana qofaan kenneettoo ajaa'ibaa jechuudha. Kenneettoo bareedaa isinii baha. Namoonni barbaadan sa'aatii inni bahe sanitti jechuudha. Erga inni bahee booda kookaa aayilaandii san tokkochallee itti naquu dandeettanii
ammoo yoo barbaadan ayilaanditti illee fayyadamuun jookitti illee itti buufachuu hin dandeettanii warroonni barbaadanii akkanattuu yoo inni mataan isaa akkuma kookaa kana mi'aa hedduu bareedaadha jechuudha. Kinooti haala kanaan xumuree jira jechuudha. Haala kanaan itti godhaa jira. Daa'ima maankaa lama itti buusaa jira. Yeroo kamiyyuu isin daa'ima dhabina gagaallee haa baay'atu gagaallee haa qabaatu gagaallee haa ta'u daa'ima osoo keessaa dhabuu baattanii kenneettoon keessan kenneettoo ajaa'iba kenneettoo bareedaa isin ta'a. Kenneettoo haala kanaan xumuree jira. As amma immoo gara kookisiititti isin dabarsa jechuudha. Akkuma isin argartan kana kookisii godhuudhaaf deemaara. Kookisii maaliidhaan godhaa? Laslaasaa mirindaadhaa fi akkasuma wantoota kookisiif barbaachisu hundumaa itti godha jechuudha. Aanan waan hin dabalatin. Aanan osoo jiraate aananiin illee godha. Ani garuuyyuu sa'aatiin kun ganamni yoo ta'e hin argamu nu bira ganama yoo ta'e yookiin galgala yoo ta'e malee sa'aatiin kun sa'aatii 9 sa'aatii akkana kanatti aanan argachuu hin dandeenye. Erga aanan dhabee maal godhaa siistemni aan fayyadamu mirinda fayyadama jechuudha. Akkuma isin argartan kana killee fi sukkaara itti naqee sukkaarri akka sirriin naa bullaa'uuf jecha dhahaa jira jechuudha. Argitanii akkana dhahee waliin gahee ergasii zayitiitti buusa jechuudha. Akkuma isin argartan kana erga zayitiitti buusee ka'ee booda vaanillaadha jechuudha. Vaanillaa itti naqaa jira. Akkuma isin argartan kana vaanillaa itti godhaa jira jechuudha. Hanga naaf gaha jedhu anka fayyadame fasaashidha. Isin ka barbaadan fayyadamuu dandeettanii as biratti illee kararii itti buusaa jechuudha. Kararii illee kararii boora itti fayyadamaa jira jechuudha. Yoo danda'e aynata lama hojjedha jedhee mirindaallee kinooti mirindaallee itti buusaa jira jechuudha. Killeellee naaf hin ga'u jedhee waan yaadeef killeellee itti dabalee jira mirindaallee itti buusee jira. Akkuma isin argartan kana naa hin ga'u jedhee waan yaadee fi bakka tokko godhu waan barbaadeef jechuudha. Maashaallah haala kanaan sirriitti dhahaa jira jechuudha. Sibiila kanaan sirriitti dhahaa jira. Sibiilli kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii na biratti inni argattanii isiniin jedha warri bitachuu barbaadanii haala kanaan sirriitti dhahee erga geeffadhee booda akka hunduu akka sirrii wal fudhatu dhahuu qaba. Maaliif sukkaarri fa'aa sirriitti naa bullaa'uu qaba. Akka sirrii bullaa'u waan fedheef sababa saniif akkana dhahaa jira jechuudha. Argitanii as keessatti isin waan barbaadan fayyadamuu dandeettan. Ani ammoo waan fayyadame asinitti hima mirindaadha, vaanillaadha, killeedha, zayitiidha. Akkasuma ammoo sooqidda xiqqeeshii wayii akka bishaan hin dhoofneef jechuudha. Karariidha kun. As biratti duqqeetii itti gingilchaa jechuudha. Gingilchaan kun abbaa seetti jahaa sanniin namoonni barbaadanii bitachuu hin dandeettan isinin jedha. Ka qimamii adda qaba, akkasuma ka harcee adda qaba, ka xeefii ofirraa qaba. Gingilchaa seetti jaha waan ta'eef baay'ee isin fayyada isinin jedha. As biratti ergasii paawudarii itti buusaa jira jechuudha. Kinooti paawudarii illee itti godhataa jira jechuudha. Harcee bakka takka itti naqu sababni isaa laafinnaa fi jabina isaa adadaan laalaa itti buusa malee bakka takka itti hin naqu jechuudha. Akkuma isin argartan kana suutaan itti buufataa sukkuumaa jira. Maaliif bishaan illee hin fayyadamu as biratti jechuudha. Aanan illee hin fayyadamu isiniin jedhee jira. Zayitii fi mirindaadha. Hanqulaalii kanniinuma sukkuumaa jira malee bishaan illee ittiin buusu aanan illee ittiin buusu jedhee isin himee jira jechuudha. Kookisii ajaa'iba kookisii bareedaa ta'a jechuudha. Maashaallah kookisii illee kookisii ajaa'iba kookisii bareedaa ta'a jechuudha. Haala kanaan yoo fayyadamne jechuudha. Haaluma salphaadhaan inni guddaan sukkuumuudha jechuudha. Sirri sukkuumuu qabna sababni isaa waan zayitii ta'eef jechuudha. Firfir jedha jechuudha. Mariksanii waan zayitii ta'eef firfir jedha sirri sukkuumuu qabna. Erga sukkuumne geessine booda peestaalii as fuudhee peestaalii keessa erga godhee booda qircimaa wucaa kana fayyadame jechuudha. Qircimaa wucaa kanaani baafataara jechuudha. Daardaarri isaatti lixir daardaarri hafu haala kanaan irraa mummura. Ergasii maal ta'a hedduu bareedaa wayii ta'a jechuudha. Akkuma isin argartan kana kookisii akkana ta'a haala kanaan xabbasne geessine jirra. Kinooti haala kanaan kookisii akkanaa ta'ee jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Qircii gara lamaaniinuu irraa bahee jira jechuudha. Isin gara tokkoon illee fayyadamuu hin dandeettanii. Inni kun garuu sa'aatii dheeraa isin gaafata argitanii. Haala kanaan wanti firfir akkana isa godhe baay'ee firfir jedha jechuudha. Argitanii baay'ee bareeda jechuudha. Keessattuu yeroo nyaatan hedduu mi'aayaa baay'ee firfir jedhallee akkuma isin argartan kana maashaallaadha. Namoonni barbaadan haala kanaan fayyadamuu dandeettan isin jira. Haaluma salphaadhaan wantoonni osoo isinitti himin bira darbee sukkaara itti godheera jechuudha. Viidiyoo keessatti isinitti mul'achuu danda'a, mul'achuu dhaabuu danda'a jechuudha. Erga waraabee ka'ee booda sagalee irra qabee waan ta'eef sukkaara illee itti godheera jechuudha. Viidiyoon kiyyaarraa akkana fakkaata. Paartiin itti aanu itti qaxxala jechuudha. Paartii itti aanu warroonni nuuf jettan asumaan saabskiraayib, laayik, sheer gochuun irraanfatina isinin jedha. Viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatitti laayikii godhaa isinin jedha. Warroonni maatii keessanii fi saapiraayizii hanga boruutti saapiraayizii qabdan na bira inshallah boru isinii xumura isinin jedha. Maatii keessan bira isin geessi haaluma salphaadhaan isiniif xumura.
Warroonni meeshaa jechuu barbaadan ammoo waluma duraa duubaan jedhaa isiniin jedhaa taraa keessan isin eeguudhaan haala gaarii ta'een isiniif keessa isiniin jedhaa akkana fakkaata paartiin itti aanullee hin qaxxala. Isin ammoo saabskiraayib laayik sheer gochuun hin irraanfatinaa isiniin jedhaa. Namni viidiyoo waraabu kamiyyuu ta'ee jechuudhaan qofa osoo hin taane namni hundinuyyuu haala salphaan waraabu dadhabbii hedduu fi dadhabbii hedduu waan qabuuf jecha namni akkas ta'ee namni kaameraa nama waraabu hin jiru. Ofii waraabaa harka tokko wal gadhuufaa harka tokko dhufu waraabaa haala kanaan hojjanna waan ta'eef isin ammoo sirriitti ilaaluu qabdan jechuudha. Sheer gootanii nama hunda biraan gahuu qabdan jechuudha. Namni waan kana hojjetee hin beekuu fi miti ka waraabu maaliif bakka ittiin haa bu'aaraniif malee namni kun hojjetee hin beeku osoo hin taane ittiin haa bu'aaraniif namni martuu hojjeta waan ta'eef isin ammoo laayikii godhaa isinin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaati laayikii tuqaa isinin jedha. Wanti anas keessatti so itti hin godhin yookaan wanti dogongoree jiraate koomentii irra barreessa. Nagaatti waraabulla.